Bishooftu erga kaasatee calqabaa hojjechu kanatti yaadde. Bishooftuu erga dhufeeti. Bishooftuu erga nu egaa baay'inaan faarfannaa haa ta'u iyyuu malee hojii wangeelaatti kan irratti bobba'e. Baay'inaan faarfannaa irratti haa hojjedhu iyyuu malee akka tatamsa'ina wangeelaa iddoo kam geenye gatii wangeelaaf baasuun namarra jiru baasa. Baha kanarra baay'ee wangeelaa hojjechaa turre. Egaa gara kaasita hojjechuutti kan hin dhufee keessa koo jira nan karadha. Erga hojjechuu na wajjin ta'u sirrara. Faarfannaa hojjechuun narrara. Kaasitaan hojjechuun narrara. Akkuma warra kaanii jedhee Waaqayyoon nan kadhadha. Kaasitaan hojjedhu immoo beekamtiidhaaf gonkumaa akka hin hojjenne Waaqayyoon kadhadha. Ofii beekamuuf jechuu kooti. Baay'ee kan inni irratti kadhadhu yeroo hunda kadhannaadhaan hin dabarsan. Namoonni hedduun hiriyoonni koo beeku amma irraatti jechuudha. Kadhannaan jaalladha. Sababa kanarraa kan ka'e Waaqayyoon kan hin kadhadhu beekamtii koo qofaaf itoo hin taane ati qofti irratti mul'adhu jedheen kadhadhaa. Kanarraa kan ka'e namni tokko dhufee guyyaa tokko na haasofsiisa. Maaliif kaasitaan hin hojjettu ati naan jedhe qotee bulaan naannoo Liban Cuqqaalaa Aabbuu kan jedhu tokko. Aabbuu irra jira. Nama kanallee guddaan galateeffachuu barbaada. Wangeelli karaa keetiin dhaloota hundumaa dhaloota addunyaarra jiran afaan kana kan nagaan afaan kana kan hin nageenyellee ittiin fayyaniiru. Karaa kanaa wangeela hojjechuu keef guddaan si galateeffadhu. Waaqayyo si haa eebbisu, mana kee haa eebbisu. Ammallee seenaan kee dubbatamaa jira. Hin jedha. Kanarraa kan ka'e namni kun Aabbuu jedhama. Dhufee na haasofsiisee gale. Galee torbee isaatti birrii waraqaadhaan hidhee kaasitaan hojjetadhu Waaqayyotu hojii wangeelaa ittiin hojjedhu naan jedheetu birrii hidhee natti erge. Birrii 10,000 jechuun yeroo sana Aabbuun kun guddaadha baay'ee. Yeroo jalqabaatti 5,000 natti erge. Kana booddee nanna'een birriin baay'ee waan dhimma hin qabu. Dhimma birrii hin qabu. Dhimma Kiristoostu na dhibana. Dhaloonni kun kan Kiristoos mootummaa Waaqayyoo yookiis ani dhuguma sitti himaa Kiristoosii wajjin yeroo hunda turuun barbaada. Beekamtii biyya lafaa kana baay'ee horii kanas baay'ee irratti ija koo irra kaadheen beeku. Hammarraattuu jechuudha. Kanarraa kan ka'e inni gaafa inni naa erguu nama tokkotti hin bilbilee Shibbiruu jedhama namni sun. Isa kaasita koo tokkoffaarrallee isatu jira. Lakkoofsa bilbila isaatu jira. Ammarraatti isarratti bilbilaniitu namni sana tajaajilaaf nu afeer jedhu. Isaarraan beekan ni bilbila. Yeroo sana bilbilan qabu waan hin ta'eef. Kanarraan keessatti bilbileen kaasita hojjechuun barbaadan jedheen halkan tokkotti faarfannaa koo qopheeffadheera waan hin ta'eef dhufeen faarfannaa sana seenaa adda addaadhaan sadarkaadhaan hojjedhee jira. Dhufeen egaa kaasita sana akka ammaa kana ammayyeessuunis hin jiru. Namni naa gulaalees hin jiru. Ofumaan gulaalladhe. Hafuuraan qulqulluun na gargaare. Dhufeen inni na gargaaree istiidiyoo na galche. Istiidiyoo sana ergan galee booddee ji'a 3 gidduutti xumureen gabaarra oolchuun qaban jedheen. Kanarraa kan ka'e istiidiyoonis dafanii na ariifate faarfannaa tokko faarfannaa gadi bu'aa hojjedhu meenaan jedhe. Halkan tokkotti dhaqee Waaqayyoon kadhadhe. Kana booddee seenaa dur an keessa dabarse ijoollummaa koo godatti nageessee halkan gara koo dhufee gooftaan jechuudha. Akkuma dur naa maleeffate halkan gara koo dhufee waan gaggaarii tokko natti agarsiisee fuula koo dura waan jiru natti agarsiiseetu faarfannaa kana barreessinaan jedhee faarfannaan sun akka jedha. Moocommaa kootii jalqabdee akeeka guddaa narraa qabda. Kanaafuu harka koo na qabdee na bukkee gortee na utubda. Ani yaa Waaqayyoo gochaa kee isa dinqisiisaa na labsaa. Ani yaa Waaqayyoo gochaa kee isa dinqisiisaa na labsaa. Irreen kee dhaloota amma dhalootatti aangoon kee
dhaloota dhufu hundumaatti haaraadha har'as boore sagaleen kee madaallee hin qabu gooftaa gaarummaan kee jedha. Kana booddee halkan barreessee ganamas istiidiyoo dhufe. Gasiti. Halkan barreessee ganamas istiidiyoo dhufe. Kaasita koo tokkoffaa kan jaallachiise faarfannaa kana. Kana. Faarfannaa kana. Mata dureessaa maal jetteessatti? Mata dureessaa sichiifuudha. Sichiifuun kun faarfannaa kana keessa faarfannaa tokkoffaa keessa jira. Faarfannaa kaasita koo yookiis albeemii koo tokkoffaa keessa. Sichiifuu mee al tokko keessa sagaleessa. Inni seenaa qaba gaa. Namatu barumsa kee dhiisteetta, hojii dhiisteetta, ati abdiin qabdu naan jedhanii naan rabsu. Maatiin koos firri koo keessaa maatiin akka maatiitti kan hin ilaalu baay'ee naan rabsudha. Akka baay'ee nama gadiitti akka namaan na ilaalu barbaadanii. Kana booddee halkan gara koo dhufee abdii guddaa qabdaa. Si wajjin hin jira. Akkuma yeroo ijoollummaatti si haasofsiifachaa ture. Ammas si wajjin hin jira. Harkuma qorraa naatti naan jedhe. Kana booddee ganama ka'een akkan jedhee barreesse. Sichiifuu abdii guddaan qaba. Naan argaa biyya daala koo. Anillee asitti nafu. Nan butamaan guyyaa gaaf tokko. Yeroo isaaf guyyaa isaa hin beeku. Yesuus eenyumnaan nan damdeema. Gatii dadhabbii koo gooftaan koo. Naaf kennaa naaf gonfoolfinaa. Jedheen faarfadhe. Yeroo sana kaasita koo tokkoffaa keessaa sichiifuu jedheen mata duree baay'ee dhaggeeffatan kanatti tokkoffaan ani yeroos naannoo Anfiilloon jira. Dhugaan yeroo naqee ilaalu mucaa uumanii isaan gaafasi kiraara wadheedhaamu mucaan kun jedhee. Mee kaasita meeqa hojjettee mammaatti jechuun albeema meeqa hojjettee qabda? Ani albeema 3 hojjedhee tiraakii yookiin qeenxee isa jedhu hojjedhee hin beeku. Qeenxee mana gootii jettee gootiidhee gaaf tokko akkanaan jette. Qeenxee mana gootii kanaaf jedheenanii Maalami kaaseti tiraakii tokko hojjettuu dhiyeessee jiraan qeenxee nama gooti albeemee hojjedha. Albeemee mana hojjedha jedheen hojjechaa qopheessaan illee jira. Haa ta'u iyyuu malee warra tiraakii tokko hojjetanii sagalee waaqa namaa biraan ga'anis waaqa isin eebbisu. Isin eebbisuu illee nan barbaada. Hojiin keessan lafatti hafaan jiru dhaloonni ittiin geeddaramaa jira. Tokko gabaarra oolchitanii yookiis yuutuubiitti gallakiftanii namoonni baay'een gara gooftaatti dhufaa jiru. Isa kanallee baay'een deeggara namoota baay'ee jajjabeessaan jira akka isaan hojjetanii ijoolleen bira jiran kana jajjabeessaan jira. Haa ta'u iyyuu malee albeema 3 hojjedheera. VCD yookiin tokko hojjedheera. Mee albeema lamaffaa keessaa mata duree isaa maal jedhee? Mata duree isaa kaaseta kana baay'ee jaallatu keessumatti namoonni Oromiyaa keessa jiranii diinni kufee eebbi koo yaa'ee mirgiseedha. Mata dureen isaa yaa'ee mirgiseedha. Yaa'ee mirgisee? Meem jedhame al tokko sagaleedha. Diinni kufee eebbi koo moo yaa'ee mirgisee. Diinni kufee eebbi koo moo yaa'ee mirgisee. Diinni kufee eebbi koo moo yaa'ee mirgisee. Eebbi koo 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 yaa'ee mirgisee. Kunoo yaa'ee mirgisee. As geenye jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya Fafataalam waan gargaarsa dubbachaa jira. Yaa'ee mirgisee dhugaa eebbistaa. Mee faarfannaas taama keessa faarfannaa tokko sanaaf heertaa. Faarfannichi baay'ee faarfannaa waan nama jechisiisudha. Kanatti sanyii nagaa miidiyaa subscribe share comment iddoo isaa faarfataa iddoo isaa
Alfaa Gingee furdaa kanammoo peejii isaa laayikii filoo godhaan mee gargaarsa kee malee jedhu amma gaafilan hosiin kennine ana filateef faarfannicha natu filatee Wistiid tibura gadiin dhiisnime al tokko sagaleedhaan. Sagaleedhaan faarfannaa kana illee mudannoo gaarii qaba kanarratti ergaan bishooftuudha gara Finfinnee dhufe gatiin wangeelaa baasii gatii guddaadha. Gara CMC magaalaa Finfinnee gudditti magaalaa Oromiyaa ishee jennu keessa ergan dhufe CMC naqe mandara sooressaati jedhu. Itun faarfannaa kanan faarfatanii kana xiqqoo sheerii isinii gochuun barbaada. Dhaggeeffattoota keenyaaf jechuudha. Gara sana ergan dhufee obboleettiin keenya tokko jirti achitti ishee wajjin jiraadhaa ture. Akkumatti firaa karaa Oromummaatiin jechuudha kan walitti dhufne. Sababa kanaan obboloonni ishee gara maatiitti naaf jedhanii achi wajjiniin jiraannaa turre. Achitti keessa koo kan dhufe waldaa Gullallee Afaan Oromoo guutuu wangeelaan waaqeffadhaan ture. Achiin tajaajilaan ture. Hiriyoonni koo biyya keessa kan jirtan egaa wajjiniin achitti tajaajilaa kan turre asirraan jira isiniin jechuun barbaada. Ammas irra deebi'ee jechuudha. Achi taa'een magaalaa Sooressa jedhamtu kana keessatti afaan Oromootiin maafi waaqeffannu jedheen CMC'tti kamisarra sagantaa jalqabe. Sagantaa hin jalqabne manatti waaqeffannaa turre. Ituma manatti waaqeffannuu namni tokko jiraa ture Paaster Gaaddisaa kan jedhamu teoloojii macaafa qulqulluu kotobee baratu. Isaan gaafa isaan dhufan wajjiniin haasofne gara waldaatti yoo ta'e maal ta'a isa jedhu. Yaade kana booddee guutuu wangeelaa afaan Oromootiin CMC'tti akka bu'uureffamu yaade jechuudha. Yeroo jalqabaatti afaan Oromoo naannoo sanarratti yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin nuti jalqabe jechuudha CMC'tti. Naannoo sanarra afaan Oromoo kan jedhamu jiru. Intureerus. Yoo nuyi afaan Oromoo achitti dubbanne iyyuu ija biraatiin nu ilaalamaa ture. Sababa kanarraa kan ka'e afaan Oromootiin achitti akka jalqabamu goonee mari'adhee dhufeen waldaa haasofsiisee waldaan wangeelaawii Fiqiruu Huseen kan jedhamu karaa isaallee Finfinnee kana waamamee kan hin dhufee dhugaasaa dhossuun narra hin jiru jechuudha. Atillee galatoomi siin jedhama hojjetaa wangeelaa Fiqiruu Huseen baay'ee galatoomi as ga'uu kootiif qooda shoora guddaa taphatteettan jedha. Waaqayyoo ammallee daddabalee si eebbisu hojii wangeelaa ammayyuutti fufiinsiin jedha. CMC kanatti afaan Oromootiin jalqabnee achitti gaa rakkina beela erga obboleettiin keenya nu biraa deemtee booddee beelli jira. Erga waldaatti guddifneerra waldaan immoo waan nyaannu waan qallabannuu kennuu hin dandeessu. An faarfataadhaaf immoo akka saba keenyaatti keessumatti saba Oromoon kun faarfattoota bira dhaabbachuu irratti baay'ee dadhaboodha. Dhugaa kana haaluun nurra hin jiru. Ammallee xiqqoo see fooyya'aa dhufaniiru. Waaqayyo isaan eebbisu waldota amma jiranii warra duriis Waaqayyo isaan eebbisuun jedha numa galateeffanna. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sanatti faarfataadhaaf hin kaffalamu kanuma ittiin tajaajila deemnee tiraanspoortii argannuun jiraanna. Gaafan dhabu garuu waldaa keessan ta'a muuziqaa kiiboordii kana nan taphadha. Barumsa fayyinaa hin barsiifna. Gandarra deemnee sagantaa mandaraa yookiin sagantaa gandaa dhaabnee achitti ni hojjedha. Egaa kanarraa kan ka'e beelliif rakkinni baay'ee natti hammaate. Lafa lixu nan dhabee namoonni na arrabsu hojiin hojjettu sana fiidha maaloodha naan jedhu ana garuu mul'ata na keessaan na gubaa baa wangeelaan na gubaa. Wanti uffatanii jiraachuu mala isteejii irra gaafa dhaabbannu yoo qullaa ta'an yookiis yoo wayyaan cite nutti kolfuu yoo nu immoo hin bitannanne horiin hin jiru kana keessa baay'ee rakkina addaa achi keessatti wanni ta'e garuu mul'ata sana galmaan ga'u jedhee wareegama hamma nan jedhan achi kan jiraattan yeroo inni qubeettu waan ta'eef hedduu
beela guddaa arrabsoo guddaa agaan rukutamuu hamma waaldattiin gubattutti geenye jechuudha. Waaldattiin dhumarratti erga waldaan sun guddatee yoo waaldattii gubanii kanarraa kan ka'e faarfannaa kana akkas jedheen baase. Guyyaa tokko garuu xinnoo si waldaan birii 250 sii kaffallaanaan jette. Kun anaaf waan guddaa ta'e argame. Haala keessattuu waan guddaa ta'e natti argame. Kanaaf kun gargaarsa waaqayyootiin jedhe dhuguman jedha. Maaliif waan hin nyaadhuun argadhe dhuguma hiitti. Gusii dhufee jechuudha. Faarfannaa kana dhaqee kiiboordii irra dhaqee gaafan halkan kiiboordii na bira kiiboordii muuziqaanii. Kanaaf kiiboordii irra taa'ee gaafa wanni tokko faarfannaan keessa kootti dhangala'ee akka jedhee faarfadhe jechuudha. Faarfannaa sanarraa isin faarfadha. Gargaarsa kee malee eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila eegumsa kee malee eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila gargaarsa kee malee eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila eegumsa kee malee eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila eenyu jiraata sila araara kee malee maaltu jiraata sila maaltu jiraata sila maaltu jiraata sila situnaaf kenne jireenya naaf taatee nagaa boqonnaa hindoonee jira situnaaf kenne jireenya naaf taatee nagaa boqonnaa hindoonee jira hindoonee jira hindoonee jira. Harka koona qabde nabaabte yamuna tikute taa'ee bo'e abdii koosa jiraata naftaatetta abdii koosa jiraata naftaatetta bolla du'a kile gaffagoo harka koona qabde nabaabte harka koona qabde nabaabte yamuna tikute taa'ee bo'e abdii koosa jiraata naftaatetta abdii koosa jiraata naftaatetta olmaa kee jira keessa koo olmaa kee jira keessa koo atamiin raafata eegaraa koo olmaa kee jira keessa koo olmaa kee jira keessa koo atamiin raafata eegaraa koo gargaarsa kee malee eenyu jiraata sila
sila eegumsa kee malee eenyu jiraata isila eenyu jiraata isila eenyu jiraata sila araara kee malee sila situnaaf kenne jireenya naftaate nagaba konna indoone jira situnaaf kenne jireenya naftaate nagaba konna indoone jira indoone jira indoone jira Egaa farfantaa obboleessa keenya farfataalamtii tasammaatti akka eebbifamtan abdii guutuu qaba.